Harka fuune shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kello miidiyaa irraa odeeffannoon irra farqaa qabnu kunooti. Jiraattonni magaalaa Shaggar kaasaaf bakka bu'iinsa tokko malee manni irratti diigamuu komatanii. Miseensonni hawaasaa dhimmichaan miidhaman iddoo bakka bu'iinsaa yookaas beenyaa manneen bulchiinsa magaalaa Shaggar diigameef kennuu dhabuu isaaniin mufannaa qaban ibsaa jiru. Jiraataan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu umuriin soorama bahuu isaanii ibsan manneen daldalaa daandii cinaa akka jireenya isaaniitti fayyadaman guutummaatti barbadaa'uu isaanii Tplf himaniiru. Maanguddoon jiraataa Shaggar sababa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan kun suuqiin madda galii isaanii tokkicha ture misooma koriidarii kanaaf beenyaa malee mootummaan waan diigameef amma galii tokko malee hafanii jiru. Akka carraa ta'ee karaa cinaa jiraadha. Manni keenya erga diigamee ji'a 7 ta'eera. Hojiillee hin jalqabne. Kanarra darbee soorama ba'eera. Manni koo karaa cinaa ta'uun isaa yeroo darbee baay'ee na fayyadee ture. Dunkaana 7 ijaaree kireeffadheen ittiin jiraataa ture jedha. Amma suuqiiwwan kutaa 7 qaban sana keessaa tokkollee akka hin hafiniif himeera. Namoonni humna hin qabne kanneen hojii mootummaarraa soorama bahan haala kanaan manni jalaa diigamuun miidhamaaf akka isaan saaxile ibsaniiru. Naannoleen manneen itti diigaman keessattis misoomni tokkollee akka hin hojjetamne eeruun osoo hanga ammaatti itti fayyadamne illee galii nuuf argamsiisaa warri kireeffatanis hojii isaaniitti hojjetan ta'aa jedhan. Bulchiinsi magaalichaa aanaalee ishee hunda keessatti manneen misoomaaf diigamaa jiran bakka buufamuu dhabuun jiraattota irraa komii kaasuun isaanii yaadatama. Manneen karaa gama hundaan diigamaa jiruun jireenyi isaanii jeeqamaa jiraachuu eeruun yaada kan kenne biraan jiraataa bulchiinsa magaalaa Sabbataati. Akka isaan jedhanitti hanga guyyaa manni isaanii waggoota 40 keessa jiraataa turan diigamutti keessa jiraachuun ala yoo diigame maal waan itti aanee ta'u hin beekani. Akkasumas dhufanii callisanii ba'anii jedhu. Erga manneen fuuldura keenya jiran diigamanii kan keenya hiree biraa hin qabu. Waa'ee giree keenyaa homaa osoo nutti hin himin qe'ee keenya mana keenya nurratti diigaa jiru jechuun komii isaanii ibsataniiru. Dhimma kana ilaalchisee hawaasni bulchiinsa magaalaatti gaafatus furmaata uumaa kan hin arganne ta'uu ibsamee jira. Ta'us walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irra taa'ame irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemad dhimma kana fakkaatuun deebii kennaniiru. Magaalaa Finfinneetti misooma koriidarii hojjetamaa jiruun kaafamtoota misoomaaf beenyaan hin laatamne jedhamuun komiin ka'aa tureera. Yaada kana kan kuffeessu muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemad magaalaa Finfinnee keessatti namni sababa misoomaan kaafame ragaa seera qabeessa qabu lafa bakka bu'aa yookaas beenyaan hin kaffalaminiif hin jiru jedhan. Beenyaan birrii biliyoona 17 ol kaffalamuu isaas ibsanii jiru. Oduu keenya itti aanuun paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa walgahii gaggeesseen gaaffiiwwan hedduu muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemadiif dhiyeessee jira. Abiyyi Ahemadis deebii laataniiru. Akkuma beekamu paarlaamaa irratti deebiin dhugaa fi qabatamaa yeroo hedduu hin eegamu. Kanarraas deebiiwwan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemad irraa dhaga'aman hedduun dhugaa qabatamaa lafarratti mul'atan akka hin taane hubatamee jira. Guyyaa har'aa walgahii idilee 21ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahemad argamanitti gaggeeffame. Walgahii kanarratti miseensonni mana marichaa yaadaa fi gaaffii qaban ministeera muummee Abiyyi Ahemadiif dhiyeessaniiru. Haaluma kanaan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffilee akka rakkoo siyaasaa karaa nagaan furuu, lammiilee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an deebisuu, muddama siyaasaa naannoo Tigray, rakkoolee bulchiinsa gaarii, raafama dinagdee Itoophiyaa, mariin qaamolee hidhannoon socho'an waliin taasifamuu fi nageenya buusuu, rakkoolee dhiyeessii galteewwan damee manufaakcharingii mudatan, dhimmoota boba'aa fi daldaltoota seeraan alaa irratti wanti mootummaan hojjetaa jiru maali jechuun gaafataniiru. Dhimmoota muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemad kaasan keessaa waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa kan ilaallatu ture. Waliigaltee Piriitooriyaa waliigaltee seena qabeessa Itoophiyaa gaaga'ama hedduu irraa baraaredhaa jedhanii jiru. Waggoottan lamaan darban keessa waraanni dabalataa akka hin uumamne hojiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigray hojjete kan dinqisiifatamu ta'us kaasan. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsi yeroo naannichaa waliigalticha karaa guutuun hojiitti hiikuuf tattaaffii taasisaa turan ammas itti fufuu kaasaniiru. Uummanni Tigray waraana hin barbaadu ka jedhan Dr. Abiyyi Ahemad qaamoleen dhuunfaa dibbee waraanaa rukutan gochicha irraa of qusachuu akka qaban gaafatanii jiru. Dhimmoota waliigalticha guutummaatti hojiirra oolchuuf fayyadan biroos mareen xumuruuf mootummaan federaalaa yeroo kamuu xiyyeeffannoo kenneef hojjetaa akka jiru hubachiisan. Akkuma kana yeroon turtii bulchiinsa yeroo Tigray kan obbo Geetaachoon durfamu akka dhumee jirus kan hubachiisu. Bulchiinsi yeroo Tigray fooyya'insa seeraa murtaa'e gochuun irra deebiin ni gurmaa'a jedhan. Hanga filannoo itti aanutti dheerata. Heera mootummaa Itoophiyaa fi waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'uun bulchiinsa yeroo Tigray irra deebiin gurmeessuuf qooda fudhattoota waliin haasa'aa akka jiran ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahemad paarlaamaa irratti dubbatanii jirani.
Deebiiwwan Abiyyi Ahemad kaasan keessaa kaan ammoo bara kana warshaaleen haaraan 55 ol gara hojiitti galaniiru ka jedhu ture. Dr. Abiyyi Ahemad akkana jedhan malee Itoophiyaa keessatti waraana gaggeeffamaa jiru irraa kan ka'e biyyattii keessatti warshaaleen hojii isaanii itti fufuu danqamuu himamaa ture. Inumaa warshaalee hojii irra turan hedduun akka cufaman gabaafamaa tureera. Ta'us yaada kana kafaalleessu Dr. Abiyyi Ahemad har'a paarlaamaa irratti dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahemad bara kana warshaaleen haaraan 55 ol gara hojiitti galuu ibsuun warshaalee haaraan 120 ol ammoo hayyama haaraa baafachuu isaanii kaasanii rakkoo sharafa alaatiif rakkoo dhiyeessii humna elektirikaa industiriiwwan mudachaa turan furuuf mootummaan hojii gaarii akka hojjetes dubbatanii jiru. Hojii rakkoo humna ibsaa industiriiwwan mudatu furuuf hojjetameen hojii dhiyeessii humna ibsaa kabara darbee irra parsantii 50 guddachuu kaasaniiru. Dhimma nageenyaa ilaalchisuun dubbii dubbataniin ammoo karri mootummaa yeroo kamiyyuu mariif banaa ta'uu dubbatan. Wayita walga'iin paarlaamaa ga'u dhimmi jalqaba irratti uummanni eegu waa'ee nageenya biyyattiiti. Biyyattii keessatti nagaan ba'anii galuu ulfaatee jiru. Goolama siyaasaa biyyattii keessatti dhukaasa qawwee qabbaneessuu dadhabe har'a ammoo bor furama jedhee kan eegu uummanni walga'iin akkanaa dhimmoota hawaasa muddan akka furutti abdatamaa ture. Ta'us furmaata waaraa hawaasni eegu argamsiisee hin beeku. Haasaan irraa Abiyyi Ahemad taasisanis dhimma nageenyaa irratti dubbiiwwan waggoottan darban taasifaman irraa waan adda ta'e hin qabani. Karri mootummaa yeroo kamiyyuu mariif banaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahemad ibsa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf kennaniin har'a ibsaniiru. Nageenyi meeshaalee daran qaalii ta'uu kaasuun mootummaan filannoo uummataan aangoo qabate karaa seeraan alaa aangoo irraa buusuuf yaaduun dogoggora ta'uu ibsan. Itoophiyaatti aadaan siyaasaa akkanaa jijjiiramu akka qabus dubbatanii aadaan garaagartee jiru mariin furuu babal'achuu akka qabu hubachiisan. Itoophiyaatti qaamoleen hidhannoon socho'an harka caalaa uummatuma siifan qabsaa jedhuuf miidhaa ajjeesaa fi ugguruun rakkisaa jiraachuun dogoggora seenaas ta'uu hubachiisaniiru. Mootummaan waggoottan torban darban keessa biyyoota ollaa kamiin iyyuu walitti bu'iinsa keessa seenuu dhabuun isaas nagaaf dursa kennuu isaaf ragaa qabatamaa ta'uu dubbatan. Kunis waraana caalaa rakkoolee mariin furuun murteessaa ta'uu akka agarsiisu himu. Haa ta'u malee qaamoleen dippiloomaatotaa fi falmitootaa akkasumas mormitoonni mootummaan fedhii nagaa buusuu hin qabu jechuun irra deddeebiin qeeqaa turaniiru. Qaamoleen hidhatanii bakkeewwan garaa garaa keessa socho'an barnoota irratti gufuu ta'uu kan kaasan Dr. Abiyyi Ahemad kunis hudhaa ta'uu isaanii himan. Mootummaan hanga danda'ameefitti damee barnootaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jiraachuu eeranii haa ta'u malee qaamoleen hidhatanii bakkeewwan garaa garaatti socho'an gufuu ta'uu ibsaniiru. Qaamoleen kunneen hin baratinaa, hin wallaanaminaa akkasumas hin qotinaa warreen jedhanii hawaasa rakkisanidha jedhan Abiyyi Ahemad. Mootummaan carraawwan argamaniin suphaa fi ijaarsa manneen barnootaa irratti hojiilee bal'aa hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Dhimma kana bifa arrabaa yoo dubbatan qaamolee doofaa waliin wal waraanaa jirraa akka jedhan Dr. Abiyyi Ahemad qaamoleen kunneen uummataa hin qabsoomnaaf jedhan miidhaa jiraachuu isaanii ibsan. Naannoo Amharaatti barnoonni akka dhaabbatuuf dhiibbaan karaa adda addaa taasifamuu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Inumaa barsiisonni maaf mana barnootaa seentan jedhamuun hanga ajjeefamanitti ga'aa jiraachuu Dochovelee dabalatee miidiyaaleen walabaa hedduun gabaasaniiru. Haasaa Abiyyi Ahemad kun tarii jara kanaaf deebii laatame ta'uu isaa mala. Barbaachisummaa barnootaa irratti mootummaan amantaa cimaa qabaachuu kaasuun fuuldurattis uummata waliin ta'uun irratti ni hojjennaa akka jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahemad barnoota irratti dhiibbaa uumaa akka jiru qaamolee lola irra jiran ta'uu himan. Bulchaan Itoophiyaa akkasaa jedhan malee biyyattii keessatti humnoonni mootummaas barnoota irratti gufuu ta'uu isaaniitu himama. Walga'ii irraan dhimmi kaafame biraan waa'ee dinagdeeti. Dinagdeen Itoophiyaa baay'ee kufaa jiraachuu qorannaan adda addaa baasaa tureera. Ilmaa maallaqni Itoophiyaa bara kana parsantii 100 ol kufuun isaa ragaa dinagdeen Itoophiyaa gadi bu'aa jiraachuu agarsiisudha jedhama. Yaadni kun garuu walga'ii irraa irratti faallaa ta'ee dhiyaateera. Inumaa bara kana imaammata dinagdee haaraa gabaa bilisaa taasisuun walqabatee kasaaraan biyyattii akka mudate gabaafamaa ture. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahemad haasaa isaaniin garuu imaammati sun hangam bu'a qabeessa ta'uu isaa himan. Fooyya'insi dinagdee gooroo hojiirra oole kuufama idaa biyyattii doolaara biliyoona 3.5 salphisuu fi danda'eeraa jedhan. Fooyya'insi dinagdee gooroo Itoophiyaan hojiirra oolchite kuusaa idaa barootaaf irra ture doolaara biliyoona 3.5 salphisuu fi akka danda'etti afaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahemad irraa dhaga'ameera. Gara fuula duraattis idaan hin malle guutummaan guututti akka haqamuuf hojjetamaa jiraachuu isaa ibsa mana maree bakka bu'oota uummataaf laatameen dubbataniiru. Oduu keenyatti aanuun maraamartoo waraanaa fi walitti bu'iinsa keessaa hatattamaa yoo hin baane akka biyyaatti itti fufuuf wabiin tokko illee hin jiru jechuun Dr. Dassaaleny Caannee dubbatan. Paartii sochii biyyaalessaa Amhaaraa Abiin bakka bu'uun kan filataman miseensi paarlaamaa Dr. Dassaaleny Caannee waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni faannoo haalota waraanaa dhaabuu dandeessisu kamiyyuu akka fayyadamuu qaban waamicha dhiyeessaniiru. Humnoonni lamaanuu yaalii nagaa buusuuf
waamicha sadarkaa biyyaalessaattis ta'ee idil addunyaatti dhiyaatu milkeessuuf qooda isaanii akka bahatan dhaamani. Dr. Dassaalenyi kana ka jedhan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa gaggeeffamaa jiru irrattidha. Miseensi paarlaamaa kun waggoota 7 darban kutaalee biyyattii kanneen akka Oromiyaa, Amhara, Affaar, Tigray, Kibba, Benishaangul Gumuz, Gaambeellaa fi kanneen biroo keessatti dhiittaa mirga namoomaa hedduun yakkoonni waraanaa, daguuggaa sanyii fi kanneen biroon raawwatamaa turuu eeruun mootummaan maaliif yakkoota kanaaf beekamtii kennee qaamoleen idil addunyaa akka qorataniin taasisuu jedhaniiru. Ce'umsa dura yakkamtoonni kun adda baafamanii adabbii barbaachisaan irratti fudhatamuu qabas jedhan. Waraanni kaabaa akka dhaabbatuuf qooda olaanaa qaba'ee mootummaa federaalaa ta'uu yaadachiisuun ammas waraana naannoo Oromiyaa fi Amhaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuuf gaafatamummaan seeraa fi seenaa mootummaa harka jiraa jedhan. Gaafatamummaan humnoota mootummaa hin taane sadarkaa lammataa irratti akka argamus yaadachiisan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.